Tole guddaa galatoomadha waan affeertaniif sinillee guddaa galatoomadha. Egaa ani maqaan kiyya G.A. Abbaa Gadaan jedhama, weellisaadha. Oromiyaa godina Arsiitti dhaladhee guddadhe. Artist G.A. Abbaa Gadaa jechuun kana akkuma nama kamiittuu baadiyyaa keessatti dhaladhee guddadhe, ilma qotee bulaati. Uummanni Oromoo baadiyyaa keessatti sirbaatoo yoo hojii adda addaa hojjetu, cidharratti illee sirbaatoo haaluma sanaan illee yeroo ijoollummaa kiyyaa sirbaatanii akkasumatti guddadhe. Egaa erganii guddadheen booda immoo gara aartii kanaatittiin gale. Aartii kana anani eegale biyya keessatti garuu gadi fageenyaan itti fufne haalli adda addaa waan na mudateef gara biyya alaa Oromiyaadhaan ala gara biyya alaa ergan deemeen booda bal'inaan irratti hojjedheetoo haala amma gahe kanarra gahe jechaadha. Biyya keessatti waan garagaraatu hojjetama. Qonnatu jira, ayiida jira, facaasa jira, haama jira, waan garagaraa wanna hojjetamu jira. Namni achitti weelluu kana wayittii weellisu waan akkamii wayita weellisume ati dhagaha guddattee yookiin ati weelliftee kanarraa osoo xiqqoo isii akka uummataatti illee wal gahanii sirban san keessaa waan ati yaaddattuu fi dhagaha guddattee yoo jiraatte yoo nu jette. Tole egaa uummanni Oromoo ofii isaatiifuu aartiidha uummanni Oromoo. Egaa yoo sirba kana eessatti sirbu yeroo jigii yookaan yeroo haamaa, yeroo cidhaa yookaan ammoo yeroo gadaa innaa baasan. Aadaa Oromoo keessa sirna gadaatitu jira. Gadaa san irratti illee sirbu. Anillee kanuma keessatti dhaladhee guddadhee kanumaan sirbaatoo guddadhe. Egaa sirbi Oromoo kun akka amma sirbamu kanatti osoo hin taane, akka miidiyaa irratti arginu kana osoo hin taane, akkaataa cidha irratti akkaataatti sirbamutu jira. Bakka jigiititti akkaataatti sirbamutu jira. Akkaataatti shubbisanitu jira. Egaa anillee kanuma keessatti guddadhe. Kana keessa amma fakkeenyaaf bakka cidhaatitti ka sirban yookiin bakka jigaa sanitti yookiin bakka daboo sanitti ka sirban keessa wanni yaadattee amma nu yaadachiiftu jira. Bakka haamatitti qotee bulaan Oromoo naa haama haamu waan jedhee inni sirbu ayizoo yaata shite qotiyyoon makiina morkite jedhu. Kana jechuun fakkeenyaa fi
bakka jigiisanitti isaan bukkee irratti namoonni biraa akkuma jigiisanitti tanaamanitu jira. Isaan wal morkiidha kun. Aizoo yaa taashite qotiyyoon makiina morkite. Egaa qotiyyoon suuta qotaa makiinaan yookaan konkolaataan dafeetoo haama. Nuyi konkolaataa sanii isin qotiyyoodhaa waliin jedhanii akkasitti walitti deddeebisanii too sirbu baadiyyaa keessatti yeroo haama. Kana jechuun nutu warra bukkee isaanii taa'eetoo haamu kanaan nutu isinirra haama. Isaanis deebuma kana kennuuf. Egaa hojjechaatoo achi keessaa tokkotu mo'ata. Tokko tan dafee fixe suni makiinadha. Tani booda fixe sun qotiyyoodha. Kana jechuun hojii saffisaan akka hojjetaniif akka wal jajjabeessuu jechaadha. Haamilee walitti horuu jechaadha. Akkuma dura jedhetti yeroo ijoollummaa kiyyaatirraa eegalee na keessa jira. Sanirratti dura sirba gara miidiyaatti bahee sirbuudhaan dura fiigichaan eegale. Fiigicha eegalee tan fiigicha itti fufee haala na rakkisu wayiitiin addaan kutee fiigicha kana. Duruma ati fiigicha akkamitti eegalte? Fiigicha tanan eegale hattuutu hoolaa maatii kiyyaa qalate. Manuma keenya bukkeetti qalate yeroo roobni akka malee innaa roobu hattuun hoolaa qalate innaan gadi bahee gara bosonaa seenu hattuu laman arge. Hattuu lamaan san ari'ee tokko na harkaa bahe tokko ari'ee tan magaala keessatti qabe. Qabee tan poolisii itti waamee poolisii itti kenne. Ergas maatii kiyya keessa nama fiigutu jira, atleetitu jira. Gurbaan kun erga hattuu kana karaa kana hunda ari'eetoo qabe fiiguu ni danda'a jedhee namni suni fiigicha kana na eegalsiise. Haala kanaanan gara atleetiksiititti dhufe. Amma silaa yoo silaallu nama fiiguun fakkaattu hagamta akka fiidee dhaabde? Egaa leenjistoonni kan koo ragaa naa ba'u kanarratti nama rikoordii addunyaa cabsuu danda'u jedhanii na tilmaamani. Yeroo nuyi calqabu yeroo gabaabaa keessatti qabxii gurguddaa fidee qabxii gurguddaa dafee fidee bakka leenjii nuu kennanitti illee sadarkaa tokkoffaarratti barreeffameetu jira. Egaa hin taane addaanan kutee haala akkanaatiin. Amma maal hojjetaa jirta? Yeroo kanatti amma Oromiyaadhaan akkuma dura jedhe Oromiyaadhaan alan jira. Hojii mataa kiyyaataan qabaa. Akka jireenya kiyyaatitti itti aansettoo ani kanaan hojjechaa jiru amma aartii Oromooti irratti xiyyeeffadhee jira. Egaa aartii kana hanga dhumaatitti aga Oromiyaan bilisa baatutti nannaaba jedheetu ani yaadu. Ani hanga ammaatitti sirba jaalalaa sirbeetu miidiyaatti hin baasne. Garuu sirba jaalalaa baay'inaan hojjedhee tan lafaa qaba. Dura waan uummata kiyyaatitu dursa jechuudhaan sirba qabsoo qofa irratti xiyyeeffadhe. Egaa aartii keessatti aartii hojjechuun yookaan muuziqaa hojjechuun wareegama guddaa nama gaafata. Wareegama akkamii nama gaafata? Muuziqaa hojjechuun inumaa gammadanii bashannanaa hojjetanii dhukaafni wayii kan namatti dhukaafamu hin jiru, hin duulanii, hin fiiganii, hin dhiiganii, hin kufanii. Wareegama akkamii nama kaffalchiisa ree muuziqaan? Tole
tan nama bashannansiisu gaafa hojjetamee too xumuramee taa'anii dhaggeeffatan yeroo san nama gammachiisa. Garuu wanta san fidanii too ummata biraan ga'u gara miidiyaatiin ga'u rakkina baay'ee si qonnamaa rakkina san keessa darbuu qabda. Tokkoffaa humna maallaqaa si barbaachisa, humna namaa si barbaachisa. Kana waan ta'eef kana hunda keessa darbuu qabda. Wanti as keessatti wanti ani hin daganne waan na qonname innaa sirba kiliippii sirba qabsoo hojjannu yeroon geesse kan jedhu sirba kiyya yeroon geesse kan jedhu kiliippii isaa innaa hojjannu biyya jirru kana keessatti baadiyaa keessatti baaneetoo ijoollee baay'ee qeerroo baay'ee waliin taaneetoo kiliippii isa waraabaa turre uffata militeerii uffachaa turre qawweesii pilaastikii ta'e harkaa qabnaa turre. Achi keessa naannoo sanitti heeyyama poolisii biyya kanaati irraan fudhanne. Poolisiin kana argeetoo dhufeetoo nutti marseetoo qawwee hidhatanii helikoophteraan illee dhufanii konkolaataa adda addaatiin nutti marsanii rabbi nu baasee jira guyyaa san nu rukutaniitoo oolanii. Egaa aartii keessatti kanatu na qonna. Maal isiniin jedhan? Dura erga nutti marsaniin booda nama lamatu nutti dhufe. Namni lama nutti dhufeetoo harka ol qabaa jedhe harka ol qabne dhufaniitoo yoo laalanu wanti nu qabannee jirru maaliidha inni nuun jedhanii wanti nu qabannee jirru pilaastikiidha jenneen booda pilaastikii sani guurrataniitoo deemanii maqaa keenya galmeessanii guurrataniitoo deemanii. Egaa wanta akkasiisuun biyya jirru kana keessatti wanta akkasiisuun dhoorgadha heeyyamaan alatti dhoorgadha. Isaanillee waan biraatiif osoo hin taane shakkaniituma akka carraa ta'eetoo osoo nuyi fixuu baanne akkuma finneen nu bira gaan malee innaa meeshaa waraanaa qabanneetoo fiignu osoo nu arganii nu rukutu. Nuyi reakshinii nuyi argisiisaa jirru akshinii nuyi argisiisaa jirru akshinii waraanaati. Guutuu uffata waraanaa uffannee irra guutuusaa. Kanaafuu alaala dhaabbatanii nu laalaa turan. Kana jechuun waraanni hin beekamne tokko biyya keenya seenee jira jechuudhaan tarkaanfii irratti fudhatu. Gaafin tokko hin jiru. Meeshaa harkaa qabda, uffata qabatteerta nama baay'eedha. Kanaafuu tarkaanfii irratti fudhatu jedheetumaan amana. Ijoolleen isin waliin jiran sun amma biyya kana keessa jiru? Ni jiru qeerroo baay'eedha. Nan yaadadha qeerroowwan kun yeroo sooma musliimaa ture nyaata illee nyaanne ijoolleen kun guyyaa guutuu akkasitti hojjechaa oolanii nyaata illee nyaanne akka carraa ta'e erga fiilmii kana finni akkuma poolisiin nu bira ga'een gurbaan tokko diraamaadhaaf harki isaa akkasitti hidhamee jira sansalataan. Gurbaan suni hidhamee jira. Egaa isaan kana yoo argan akka malee dinqaman. Maaliidha inni kun wanta akkasii jedhanii dinqamanii erga wanti sunillee pilaastikii ta'uu fiilmii ta'uullee erga itti himneen booda nu amanuu didaniitu irra deddeebi'anii nu gaafatanii. Egaa kanatu nu qonname aartii keessatti. Kanaafuu aartiin wareegama guddaa nama gaafata jechumaaf an kaase kana. Yeroo sun waan san hojjechuudhaaf isin maaltu iyyuu uffata militarii fa'aa isin uffachiisee waan akkamii? Santan uffannee fi tokkoffaa yeroo qabsoo qeerroon gochaa jiru yeroo sanitti sirbi qilleensarra ooluu qabu tan uummata keenyatti hamilee horu. Uummanni keenya hidhateetis qabsoo gara hundaanuu akka itti fufuuf san mul'isuu fi wanta santanii hojjanneef. Bara wayyaanee keessa ture kun? Bara wayyaanee keessa ture.
kaate gafaana rakka baay'eetti armeeni cirteena gurgurtee fitte jarreeni walii galee lammiin naqate kaarta egaa goon oromoo waan godhu laalta deeme falmadde mirgako bakka qeerroon jiru lammii kottuu laali oromiyaa goonni daraare yeroon keessee galii amma hojjadheen jira sirba qabsoo tokko guyyaa muraasan dura qilleensarra oolchee jira yaadannoo artisti goota keenya Haacaaluu Hundeessatiifan hojjadhee maqaan sirba kanaa ani saba kiyyaaf qaaliidha kan jedhu jecha artist Haacaaluu Hundeessaa maqaa saniin gadi dhiifamee jira. Ammam sagantaa suura Leensa Olkeen Amin Egaa sirba yookaan weellisuu anan dhiisu yoo Oromiyaan bilisa baate hanga sanitti ittuma fufaa ammallee sirbuma qabsootan hojjedhaa fuulduratti sirbuma qabsootan hojjedhaa kaaseetti yookaan CD kan jettee fi hojjedheetoo albama guutuu lafaa hin qaba garuu qilleensarra hin oolchine hojjedheen jira. Egaa wanti dubbachuu barbaadu artistoonni seenaa qabsoo artistoota weellisaa Oromoo keessatti weellisaan Oromoo guyyaa tokko haqa uummata Oromoo waggaa 40 dhokseetu hin beeku guyyaa tokko amma garuu xiqqoo ishee wanti tokko wanti namatti hin tolle hin jiru aartii jechuun ana GA abbaa gadaa kana namni fakkii kaasu tokko fokkisaa GA abbaa gadaa kana bareechetoo osoo na kaase artistii miti namni suni soba waan soba tokko ummatatti mul'isuuf deema addunyaa kanarra waan lamatu jira waan nama gammachiisuu fi waan nama gaddisiisutu jira seera aartii keessatti yoo uummanni tokko gadda uummata sanii addunyaatti mul'isuu gara aartiitti yoo uummanni sun gammade gammachuu uummata sanii addunyaatti mul'isuudha kanaan alatti wanti biraan jiru amma ani jiru artistoonni keenya akkuma durii akkuma artistoota keenya kan durii sanitti haqa uummataa kana ifatti baasuu qabuun jedha. Egaa yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessatii fi sirbi ani hojjedhee ani saba kiyyaaf qaaliidhaan jedhu kuni Haacaaluu mataa goofaree Haacaaluu mataa gofuree lubbuu isaa kenne malee goonni saba isaan gurgurree goonni biyya isaan gurgurree leenci biyya isaan gurgurree dhugaaf falmaa jira malee Jawaar biyya isaan gurgurree Baqqalaan biyya isaan gurgurree kan jedhu qabiyyee baay'eetu jira achi keessatti harkuma kanaan daaktee bukeessuu fi akkuma kanaan deemtee fagaachuu fi kan jedhutu jira kuni gaafin ani mootummaa biyya saniitirraa qabu. Maal jechuudha meeku? Egaa waan tokko yoo hojjettu wanta san dandeettiitti hin qabdu waan san balleessatoo jirta yoon sittiimu na didda akkuma kanaan galma geessaa waan kana sirrii hojjechaa hin jirtu jechuudha. Akkuma kanaan galma geessaa yoo jettu amma wanni bade suni maalin irraa xiqqoositu tuquu danda'ama? Mootummaan amma aangorra jiru mootummaa Oromooti kuni shakkii tokko hin qabu. Ilaalchi isaanii waan barbaade haa ta'u garuu aangorra tan jiru biyya san keessatti mootummaa Oromooti. Yeroo kanatti Oromoon dur caala uummanni Oromoo ajjeefamaa jira. Yeroo kanatti dur caala uummanni Oromoo hidhamaa jira. Kuni
saalfidha. Bara mootummaan aangoo qabate mootummaan Oromoo aangoo qabatetti uummanni Oromoo akkanatti salphachuun hidhamuun ajjeefamuun kuni saalfidha. Egaa isaan irraa ani gaafii guddaan qaba. Egaa kanatu sirba kana na sirbisiise. Kanaafuu maal godhuu qaban? Aangoo gadhiisuu qabu. Aangoo gadhiisanii seeratti dhiyaatuu qabu. Ufumaa isaaniitiif. Osoo naani mootummaa biyya sanii ta'e aangoo gadhiisetan uummatatti harka kennadha. Uummanni barbaade naa hidhuu barbaade dhiifama naafaa godhu. Maaliif wanti biyya san keessatti ta'e takka seenaa biyya Itoophiyaa san keessatti ta'eetu hin beeku. Uummata Oromoo qofa irratti osoo hin taane uummattootuma biyya san keessa jiran irratti. Amma silaa mootummaan Oromooti akka ati jettettillee mootummaa Oromoo kanatu jira. Gaafa ka Oromoo jiruyyuu rakkoo kana keessa galee namni hidhamaa jira jedhamaa jira. Akkuma ati amma ibsaa jirtuttu gaafa kun haa gadhiisu jedhame ka biraa ka dhufu sun Oromoo ka yaadu ta'a. Kan Oromoo ta'e qeerroo miliyoona 3tu jira. Hayyoota gurguddaa umurii isaanii qabsoo Oromoo keessatti dabarsanitu jira. Kanaafuu namni biyya san sirriitti bulchuu danda'u qeerroowwan ni jiru. Hayyoonni Oromootis ni jiru. Tan dhugaadhaan Oromummaan isaanitti dhagahamu. Tan dantaa Oromoo dabarsaniitu hin kennine hayyootatu jira, qeerrootu jira, qarreetu jira. Akka waliigalaatitti qeerroo baay'eetu hidhame. Yeroo ammaatitti qeerroo baay'eetu hidhame, hayyoota Oromoo baay'eetu hidhame. Fakkeenyaaf Jawaar Mahammad hidhame, Baqqalaa Garbaa hidhame. Namoonni akkasaa hayyoota baay'eetu mana hidhaa jira. Kuni saalfii guddaadha. Yeroo Oromoon aangoo qabatetti Oromoon hidhamu. Artiisti Haacaaluu Hundeessaa yeroo mootummaa nama nyaataa san yeroo mootummaa wayyaanee san namni ajjeefamen yeroo mootummaa Oromoota ajjeefame. Nama saalfachiisuu qofa osoo hin taane garaa namaa guba. Garuu asirratti wanti jechuu barbaadu uummanni Oromoo abbaan fe'aa ajjeefamu abbaan fe'aa hidhamu xiiqii keessa galeetoo qabsoo isaa itti fufuu qaba. Biyya Itoophiyaa jedhamu san keessatti warri afaan biraatiin miidiyaa gubbaarra jiran uummata Oromoo akka barbaadanitti arrabsuu akka barbaadanitti xiqqeessu. Hayyoota Oromoo akka barbaadanitti arrabsuu akka barbaadanitti xiqqeessu. Mootummaallee hayyoonni Oromoo anamma hidhaman kun hataniitii miti, nama ajjeesaniitii miti. Waan haqa uummata Oromoo dubbataniif qofa, waan dhugaadhaaf falmataniif qofa. Uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo galmaan ni ga'u jedhanii too waan shakkaniif. Kanaaf malee tan isaan hidhaman balleessaa tokko qabaataniitii miti. Haacaaluu Hundeessaa wanti inni itti ajjeefameef Haacaaluu Hundeessaa maastara qabsoo uummata Oromoo waan ta'eef malee waan tokko balleessitii miti. Mana kee keessatti namni tokko daa'ima kee dhufee too yoo rukute mana cabseetis haa ta'u balbala cabseetis haa ta'u itti gaafatamaan siidha. Nama biraatii miti. Biyya san mootummaatu bulchaa jira. Namni tokko yoo haala kanaan ajjeefamu mootummaatu itti gaafatama. Mootummaan eenyu akka nama kana ajjeese nama san seeratti dhiyeessuu qaba. Mootummaa san hin goone. Kanaaf uummanni komii irratti kaasa. Guddina aartii Oromooti irratti miidiyaa adda addaatiin namoonni aartiin Oromoo maaf hin guddanne kan jedhuu fi aartiin Oromoo guddatee jira kan jedhu baay'inaan nan argaa. Aartiin Oromoo maaf hin guddanne san irratti deebi'oo nan kenne. Wanti tokko tan guddatu yoo biyyi guddatte qofa. Akka waliigalaatitti yoo biyyi guddatte qofa. Yoo biyyi hin guddatin
fooqii dheeraa ijaaruudhaan wanti tokko guddachuu hin danda'u. Rakkoon aartii Oromootillee kana rakkinni aartii Oromoo qofa osoo hin taane afaan Amaariffaatiin waggaa 80-70 itti sirbanii garuu jijjiirama agas mara baay'ee hin qabu, guddina agas baay'ee hin agarsiisne. Rakkoon isaa biyyi sun guddachaa jiraadha. Rakkoon kana yoo biyyi guddate aartiinis ni guddata. Gara biraatiin aartiin Oromoo sirbi afaan Oromoo kiliippii akkaataa itti hojjetan akkaataa shubbisni kun yeroo baay'ee artistoonni keenya biyya guddate keessatti namni tokko yoo gara aartiitti seenu ni barata, mana barumsaa dhaqeet sagalee barata, aartiin maal akka ta'e diiteelii isaa gadi fageenyaan barata, shubbisas gadi fageenyaan barata yoo shubbisuu barbaade. Biyya keenya carraan sun hin jiru, rakkoo guddaan sani. Sirba aadaa sirbine jenna, sirbi aadaa maalidha? Nuyi elektirooniksiidhaan sirbina. Walaloon walaloo Oromoo an aadaa ta'uu danda'a, yeedaloon tan aadaa ta'uu danda'a. Saniin alatti garuu sirba aadaa jenneetu meeshaan nu itti fayyadamnu. Afrikaa kana keessatti sirba aadaa innaa sirbani meeshaa aadatiin sirbu. Elektirooniksiidhaan yoo fayyadamte sirba aadaa hin hojjenne. Sirba aadaa jechuun waan aadaa san mul'isuu qabda, meeshaa saniin hojjechuu qabda. Gara biraa shubbisni akkaataa nuyi itti uffannu kuni fakkeenyaaf shaamaa uffanneeti ana aadaa Oromootiinna. Shaamaan waggaa 40 fi waggaa 50 irraati tanii biyya keenya galee, shaamaan chaayinaadhaa galee maashiniitu hojjete. Sun uffata aadaa Oromootii miti. Shubbisnis akkasuma akkaataa Oromoon itti shubbisitu jira. Yeroo jigii akkaataa itti shubbisitu jira, yeroo cidhaa akkaataa itti shubbisitu jira, yeroo gadaa akkaataa itti shubbisitu jira. Shubbisni ammaa kun wal keessa dhadhaa ta'e. Egaa aartiin Oromoo rakkoo adda addaa qaba. Kuni ammoo fuulduratti furamaatoo deema. Akkuma biyyi guddachaa deemten furamaatoo deema. Haala kanaan fooyya'aa deema malee akka ammaa kanatti aadaa guutumaan guututti guunniti miti an hojjechaa jiru. Eenyu kana fooyyessuu qaba? Rakkoon jiru duraan durseetoo manni barumsaa muuziqaa tan afaan Oromoo sagalee Oromoo irratti qorate hin jiru. Barsiisan hin jiru. Aadaa Oromoo irratti qoratanii too aartii irratti sagaleen Oromoo maali, shubbisni Oromoo maali kitaaballeen argine an barreeffame. Kanarratti namni barateetoo waan kana qorateetoo as dhiyeesse uffanni Oromoo aadaa Oromoo kana, sagaleen Oromoo kana, walaloon Oromoo kana tan aadaa jedheetu waan san barreesse hayyuu achi as bahee uummata barsiisu hin agarree. Rakkoo kanatu jira. Gara fuulduraatitti egaa kuni uummataa jedhee tan abdii qaba. Wanti jechuu barbaadu dhumarra uummanni Oromoo akka waliigalaatitti uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsuu qaba. Artistoonni Oromoo hanga danda'ameen sirbi aadaa Oromoo kami, jechoonni isaa kami, shubbisni isaa kami, meeshaa akkamii fayyadamuu qabna sirba aadaa Oromoo yoo hojjannu jedhaniitoo qorachuu qabu. Artistoonni Oromoo tokkummaa isaanii jabeessuu qabu. Haqa uummata addunyaatti mul'isuu qabu. Dhugaa uummata Oromoo addunyaatti mul'isuu qabu. Uummata isaaniitiif lubbuu isaanii kennuu qabu. Kanumaan jechuu barbaada artistoota Oromootiin. Galatooma.
kaida sabatiya bani kaida sabatiya bani kaida Ammam sagantaa suura. Leessa. Tolkeen ame. Ajalu matago fare ajalu matago fare ajalu matago fare Lubuni sakene male koni biya sangurgure lenchi biya sangurgure Lukai medwe male koni biya sangurgure lenchi biya sangurgure Hidande falmajira male jalmaro biya sangurgure jajaben biya sangurgure Falmajira male jawar biya sangurgure bakalam biya sangurgure Ayujiani kota jesan Atu dabe haga kota kona barbada Gale hirapne kero karre Gale hirapne sabiyo ngomada Ayujiani kota jesan Atu dabe haga kota kona barbada Gale hirapne kero karre Gale hirapne sabiyo ngomada Gale hirapne kero karre Gale hirapne sabiyo ngomada Yada maya yada maya yada mama li ma yada mama li ma akuma kananda te ke chufi mali kondada ko akuma kananda te ke chufi akuma kanande te baga chufi mali kondada ko akuma kanande te baga chufi mauro mama ko ke sista mali kondada ko akuma kanana go bukwatuka ana warana yesa motista mali kondada ko akuma kanana go bukwatuka ana kanana go bukwatuka mali kondada ko akuma kanana go bukwatuka akuma kanana go bukwatuka